Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa humni finxaalayyii faannoo daangaa cabsanii seenuun uummata nagaa irratti raawwatan itti fufee jira. Manni seenaa qabeessi waggoota dhibbaa oliif uummata Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaatti ajiidhaaf deeman tajaajilaa ture kan mootii Abbaa Jifaariin ijaarame cufamuun dhagahame. Godina Shawaa Lixaatti rakkoo waraanni mootummaa uummata irraan gahaa jiru hammaataa deemaa jiraachuu jiraattonni himan. Geeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isiniin jecha gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa humni finxaalayyii faannoo daangaa cabsanii seenuun uummata nagaa irratti raawwatan itti fufee jira. Guyyaa lama dura jechuun waxabajjii 5 bara 2014 namoonni 3 aanaa Kiraamuu irraa gara aanaa Amaaruutti motorsaayikiliidhaan osoo deemaa jiranii faannoon ajjeefamuun dhagahame. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu aanaa Amaaruutti haleellaa humni finxaalayyii faannoo fudhateen namoonni 3 ajjeefamanii jiru. Namoonni kunniin motorsaayikiliidhaan aanaa Kiraamuu irraa gara magaalaa Agamsaatti imalaa wayita turanitti akka ajjeefaman dubbatu. Namoota kanneen ajjeesuun lagatti reeffa isaanii darbanii reeffi isaanii guyyaa tokko booda akka argame dubbatama. Kunniin namoonni lama barsiisota yoo ta'an mucaa motorsaayikiliidhaan isaan fuudhee deemaa jirudha. Barsiisaa Ayyaanaa Asafaa barsiisaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa aanaa Kiraamuu yoo ta'u, barsiisaa Geetaachoo Fayyisaa immoo barsiisaa barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa yookaan Baalaataa'oo aanaa Kiraamuuti. Dargaggoo Jalduu Galataa immoo motorsaayikiliidhaan barsiisota kanneen lamaan fuudhee kan deemaa jirudha. Akka hawaasni naannichaa himetti obboleessa dargaggoo kanaa kana dur akka faannoodhaan du'e dubbatama. Manni seenaa qabeessi waggoota dhibbaa oliif uummata Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaatti ajiidhaaf deeman tajaajilaa ture kan mootii Abbaa Jifaariin ijaarame cufamuun dhagahame. Mootiin Abbaa Jifaar waggoota dhibba dura magaalaa Makkaatti masjiida qulqulluu irraa yookaan harama irraa fageenya meetira 500 hin caallee lafa kiiloomeetira 200 irratti gamoo seenaa qabeessa ijaaranii turan. Gamoon kun hajaajota Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa deeman bakka turtii yookaan boqonnaa isaaniif ta'ee baroota dheeraadhaaf tajaajilaa tureera. Bara hajjii kana keessa sababa hin beekamneef cufamuun dhagahame. Taatee kana mootummaan Itoophiyaa ta'ee imbaasiin Saudi Arabiyaa hamma hammaatti waan tokko hin dubbanne jechuun lammiiwwan Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiraatan komatan. Godina Shawaa Lixaatti rakkoo waraanni mootummaa uummata irraan gahaa jiru hammaataa deemaa jiraachuu jiraattonni himan. Aanolee Mindaaq Aanyee fi Tokkee Kutaayyee keessatti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun uummata nagaa ajjeesuu hidhuun hiraarsaa jira. Keessumattuu aanaa Mindaaq Aanyee ganda Arfaajiyoo Tokkee bakka addaa Jijjigaa jedhamutti uummanni dararaa cimaa keessa akka jiru dubbatama. Caamsaa ajjaa bara 2024 aanaa Mindaaq Aanyee keessatti gocha garee jabeenyummaa waraanni mootummaa godheen nama maqaan isaa Biyyummaa Dirribsaa jedhamu ajjeesuun dhagahame. Dirribsaa aanaa Mindaaq Aanyee keessaa fudhanii daangaa Tokkee Kutaayyeetti geessuun ajjeesan. Namoota hedduu isaanii immoo dararaa cimaa erga irraan gahanii booda mana hidhaatti darban. Aanicha keessatti sababa waraanni mootummaa dararaa nurraa gahaa jiruun bahaa fi gala dhabne jedhu jiraattonni. Hawaasni aanaa lamaanii haala hammaataa fi sarbama daangaa darbeetu nurratti raawwatamaa jira jedhu. Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa magaalota Geetuu fi seentee kan jirtu waraana kuumaandoo yookaan liyyuu kuumaandoo kan ofiin jettu Bishooftuu irraa Qarsaa Maallimaa kan seentee waraanni bilisummaa Oromoo lola itti banuun lola sa'aa 6 hanga 10 godhameen waraana 63 madeessuun 21 immoo ajjeesuun dhagahame. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa akka taatan isiniin jecha odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatan akka isin biraan gahaniif like share waliif godhaa isiniin jenna. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa.